Naannoon Oromiyaa jila gareewwan kubbaa miilaa dorgommii manneen barnootaa seekaafaadhaan naannicharraa biyya bakka bu'uun injifannoo galmeessan badhaase. Dorgommii Paan Afrikaanizimii gareewwan manneen barnootaa giddugaleessaa fi baha Afrikaa Yugaandaatti gaggeeffameen Itoophiyaan ramaddii dhiiraa fi dubartootaatiinis sadarkaa lammaffaan xumuruun ni yaadatama. Manneen barnootaa biyya bakka bu'uun dorgoman lacheenuu Oromiyaarraayi. Manni barnootaa Gadaaroo Balee Adaamarraa dubartootaan akkasumas manni barnoota Daakoo Garaadoo dhiirotaan Asallaarraayi. Morkii cimaa taasisaniinis lacheensaanuu sadarkaa lammaffaan xumuruun waliigalatti badhaasa doolaara Ameerikaa 100,000 fi 50,000 argachuu madditti alaabaa Itoophiyaas ol qabuun mirmirsaniiru. Kanuma bu'uura taasifachuun naannoon Oromiyaa jilicha Adaamaatti simachuun badhaase. Hooggantuun biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa Addee Roozaa Biyyaa akkasumas hoogganaa ittaanaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'elii fi hooggantoonni kanneen biroo simachuun badhaasicha kennan. Haaluma kanaan biiroon barnoota Oromiyaa dursistoota garee fi leenjiftoota 6 tokkoon tokkoo isaaniif badhaasa qarshii 30,000 yoo kennu, taphattoota 40 tokkoon tokkoo isaaniif immoo qarshii 25,000 badhaase. Biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa gama isaatiin dursitoota garee fi leenjistoota akkasumas warreen milkaa'ina argameef shoora bahatan 16 tokkoon tokkoo isaaniif qarshii 30,000 kenne. Bifuma wal fakkaatuun taphattoota 40 tokkoon tokkoo isaaniitiif qarshiin 25,000 biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatiin badhaasaan jajjabeeffameera. Gammachuun keenya guyyaarraa baay'ee haddaadha. Kanaaf yoo Rabbiin jedhee kana caala biyyi keenya argamsiifnaa in mul'isnaa sadarkaa tokkoffaan xumuruu dhabuu keenyaaf dhiifama isan gaafadhee jirnatti fakkaata. Ammoo akkasitti namnes isanitti meera. Asitti namni kun jalqaba malee dhumaa miti tokkoffaan baanaa yoo Rabbiin jedhee galatoomaa ulfaadhaa nu jiraadhaa. ባየ ኑት እትገመነር ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ ያነሰ ዝግጅት ጊዜ ነው የሚኖረው ብዬ አስባለሁ። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ያለፉትን 21 ቀናቶች እዚህ ከረኝ ሆቴል በማሳረፍ ሰርቪስ በመደብ እዚህ ግቢ ሜዳ በፍጥነት እንዲያልቅልን በማድረግ እዚህ ጋር የተባለ ሜዳ ትምህርት ቤቶች ሜዳዎችን ደግሞ በማስፈቀድ ስቴዲየሞችን በማስፈቀድ አስፈላጊውን ዝግጅት እንድናደርግ በማቴሪያል በሞራል በባለሙያ ጨምርና በተለያዩ ነገሮች ሲደግፈን ቆይቷል። namni ispoortiin cimaa ta'e barnoota isaatiinis cimaa ta'a. Kana walitti qindeessuun bu'aa qabeessummaa mirkaneessuuf hojiin eegalame cimee itti fufa jedhan hoogganaa ittaanaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el. Biiroon barnoota Oromiyaa aadaa ispoortii mana barumsaa keessaa fagaachaa deemee dhufe sana amma mana barumsaatti deebisnee mana barumsaa keessaa ka'ee namni lachuu sammuu isaatii fi qaama isaa waliin qindeessee deemuu akka danda'utti just a coordination of mind and physics finnee walitti finnee dorgomsiisnee yoo ka deemnu taate lachuufuu milkaa'ina guddaadha jechuudha. By the way namni barumsa isaatiin dadhabaa ta'e ispoortiidhaanis cimaa ta'uu hin danda'u. Kana beekuu dandeenya. Particularly ispoortiiwwan teeknikii barbaadan kan akka kubbaa miilaa kanarratti necessarily ciminni sammuu dandeettiin barnootaa baay'ee barbaachisaadha. Namni immoo qaamni isaa dadhabaa ta'es sammuun isaa cimuu hin danda'u addatti bahee. Kanaafuu kana lamaan walitti qindeessinee yoo ka deemnu taate hin milkoofnaa jechuudha. Hooggantuun biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa Addee Roozaa Biyyaa damee ispoortiin milkaa'ina galmeessuuf guddattoota keessattuu manneen barnootaatti xiyyeeffannaan hojjechuun murteessaa akka ta'e qabxiin argame kun ragaadha jedhan. Kanumas caalatti itti fufsiisuuf biiroo barnoota Oromiyaa faana waliigaltee uumuun qindoominaan hojjechuu eegalamuu ibsan. Hawaasni manneen barnootaa hundumaa hawaasni biyya keenyaa hunduu abbootiin qabeenyaa sochii ispoortii gama kamiinuu taasifamu deeggaruudhaan ispoortii atleetiksiidhaan haa ta'u kubbaa miilaatiin haa ta'u gosa ispoortii adda addaatiin sochii taasisnu hundarratti akka nu faana hiriiranii hojjetan gahee isaaniis akka baatan carraadhuma kanaan waamicha koo dabarsaa.